Akkamoltan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu galgala kanaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa Badrii Yuusufi. Walloo aanaa baatee keessatti walitti bu'iinsi jiraattota naannichaa fi poolisoota addaa naannoo Afaar jidduutti torban kanas itti fufee akka jiru jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Duula poolisoota addaa naannoo Afaar walloo aanaa baatee naannoo laga mi'aayaa jedhamutti adeemsifame kanaan gara Oromoorraa namni tokko kan madaa'e yeroo ta'u gara poolisoota addaa naannoo Afaar irraa immoo namni tokko ajjeefamee kanneen biroo lamas madaa'anii jiru. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Weerarri poolisoonni addaa naannoo Afaar walloo aanaa baatee keessatti geggeessan ammayyuutti fufee akka jiru jiraattonni himan. Walwaraansi walloo aanaa baatee keessatti jiraattota naannichaa fi poolisoota addaa naannoo Afaar bobbaafaman jidduutti geggeeffamaa ture dhiheenya kanas bifa haaraan itti fufee akka jiru gabaafamee jira. Poolisoonni addaa naannoo Afaar uummata ooyiruu isaa qotatu irratti halaalarraa dhukaasa banuu hojii isaanii dhaabbataa godhatanii akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himanii jiru. Uummanni naannichaa lola yeroo isaan beekamne poolisoota addaa naannoo Afaariin irratti aggaamame kana ifirraa qolachaa kan jiru yeroo ta'u dhalataa naannichaa namni Muhammad Jaamuu rasaasan madaa'uu fi gara Afaar irraa ammoo namni tokko du'uu fi lama madaa'uu dubbata namni kun. Hidhattoota biyya poolisii naannoo Afaarii fi uummata Oromoo qotee bulaatu jira. Yoomi lolli kun kan ta'e eessatti ta'e lolli kun? Lolli kun yeroo jalqabe waggaa lamaaf deemaa darbee shaame fakkaatee isaa hedduun dhibbisaa amma guyyaa sadii ga'ee jira walirraa hin cimse. Naannoo kamitti kan geggeeffamaa jiru? Balaan lolli kun gara lamaanirraan ga'e maali? Laga mi'aayaa jedhama. Mee balaan inni dhaqqabsiise yookaan lubbuu namaa namni madaa'e jira maal fakkaata gama kanaan meessu? Oromoo irraa namni tokko madaa'ee jira. Afaar irraa namni tokko du'ee namni madaa'ee jira. Aga ammaa kanatti jiru. Namni madaa'e sun maqaan isaa adda bahee beekame? Ahmad jedhama. Ahmad eenyu akka jedhamu sirriitti adda baafame. Sababni lolli kun dhaabbataan geggeeffamuuf maali jedhee kan hin gaafadhe jiraatan naannichaa kun sababni isaa akkuma naannoo Somaalee san babal'ifannaa daangaati malee waan addaa biraan qabuu jira. Babal'ifannaa daangaati akkuma naannoo Somaalee san waan addaan qabu warra kiraa sassaabdota santu duula banaa jira uummata Oromoo irratti lafa qonnaa irratti makkalaakayaanis hedduu bu'eefaa waan adda baasus hin qabu hammeessaatuma jira malee waan adda baasus hin qabu. Lafa Oromoo uummata qonna irraa ari'ee jaratti achumatti deebitee achumatti akka loltu jeenuma jabeessaa jira. Humni raayyaa waraana wayyaanee naannicha maadheeffatee jiru yookaan rakkoo kana hundirraan furu yookaan immoo jidduun bahu kan jedhu namni kun akka waliigalatti lolicha daran hammeessee jira. Poolisoonni addaa naannoo Afaar ummata qotatee bularraan miidhaa akka geessisaniif gurmeessaa jiraa jee. Dhumarrattis namni kun ummanni Oromoo bal'aan rakkoon daangaa walloo aanaa baate hundirraa akka furamuuf dirmannaa sabummaa godhuu fi akka qaban gaafate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi Federaalaatis rakkoo kana quban qaban yoo ta'e hubatanii warreen kira sassaabdota Oromoo waan taane qofaaf dhiibbaa nurraan geessisaa jiran kanneen akka dhaabsisan gaafatan. Gara Afaarirraayis namoota waraana wayyaaniif amanamootaan hidhatanii uummatarraan miidhaa geessisaa jiran kana akka dhaabsisan gaafate namni kun. Nuti akka jiraattota naannoo kanaatti uummanni Oromoo waan kana nu dirmatee wanni kun akka nurraa dhaabatu yoo nu gargaare barbaannaa. Mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaa biyyichaas ta'ee waan kana yoo quba qabaachuu dhaban sirriitti qubatanii kiraa sassaabdonni asiin Oromoo waan taaneef haaloo nurratti bahuudhaaf akka namoota isaan dhaggeeffaman biyyi poolisii Afaarii nurratti ijaaranii nu gorsiisaa jiran uummanni Oromoo nu garuu qabaa. Ammaffaa uummanni keenya buqqa'ee jira. Uummanni nus dibatee jira. Bara lama namni qonna qotatee hin jiru. Ammallee yeroo qonnaati kana uummanni keenya qonna hin qotanne qonna irratti kan dhufaasaa jiranii uummanni keenya rakkina hamaa keessa jira. Uummanni Oromoo akka nu bira dhaabbatu. Muummichi ministeera haaraan Dr. Abiyyi Ahmad yeroo duraaf bulchiinsa naannoo Somaalee daawwatan. Muummichi ministeera Dr. Abiyyi dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoon jilaa kana keessatti akka argaman gabaafamee jira. Dr. Abiyyi Ahmad daawwannaa isaanii Finfinnee ala bahuun kun isa duraa yoo ta'u hariiroo naannolee lameenii wayyaanonni booressan fooyyessuuf bu'aa ni qabaataa jedhamee jira.
Muummichi ministeeraa wayita magaalaa Jijjigaa seenanitti simannaan oowwan kan taasifameef yeroo ta'u miidhaalee ulfaatan ummata Oromoo naannoo shanii keessa jiraataa turerra gahee keessa ergamtummaan harka qabaachuu isaa kan mirkanaa'e abdii illee waliinis wal arganii mari'atanii jiru. Manguddootaa fi ummataafis haasaa bal'aa taasisanii jiru. Muummichi ministeeraa haarayni Dr. Abiyyi Ahmad sirni wayyaanee ummata Oromoo fi Sumaalee walitti buusuun lubbuun lammiilee Oromoo dhibbootaa akka badu qabeenya akka manca'uu fi ummanni Oromoo miliyoona tokko ta'uu qeef qabeenya isarraa akka buqqa'u shiraa fi badii olaanaa hojjete. Poolisoonni adda naannoo Sumaalee waraana wayyaanetiin deeggaraman daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun lubbuu lammiilee galaafatuu fi qabeenya barbadeessuun cinatti daangaa Oromiyaa lafa qabatanii akka jiranillee beekamadha. Miidhaa ummata Oromoorraa gahee kanaaf hanga ammatti qaamni seeraaf dhihaate jiraachuu dhabuun ammoo daawwannaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad gaafii keessa galche. Rakkooleen siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'atan karaa nagaa furmaata waaraa akka argataniif qophaa'ummaan mootummaa Itoophiyaa hojiin dhugoomuu akka qabu dhaaboleen siyaasaa biyya keessa fi alatti argaman yaada dhiheessaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo rakkoon mootummaa Itoophiyaa waliin jiru karaa nagaan akka furamuuf bakka qaamni sadaffaa jirutti haal duree tokko malee mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii tahuu isaa ibsa dhiheenya kana baaseen beeksisee jira. Ihun ingida gabaasa kana akka ta'anutti dhiheessa. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kallattii garaagaraan qabsoo hawaasichi baroota dheeraaf geggeessaa turee fi geggeessaa jiru irratti qooda fudhataa jiran haala qabatamaa biyyaan wal qabatee ejjennoo isaanii ibsuu irratti argamu. Dhaabni buleessi addi bilisummaa Oromoo ABO'nis ibsa baaseen rakkoon mootummaa Itoophiyaa waliin jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf qophaa'ummaa qabaachuu isaa beeksiseera. Dhaabichi ibsa isaa kanaan rakkoon mootummaa Itoophiyaa fi dhaabicha gidduu jiru bakka qaamni sadaffaan argametti haal duree tokko malee akka irratti mari'atamuuf yeroo garaagaraatti yaalii gochaa turuu eeruun gama mootummaa Itoophiyaatiin fedhiin dhabamuu isaatiin gufachuu isaa ibseera. Rakkoo jiru mariin furuuf yaaliin taasifamu akka itti fufuufis mootummaa Itoophiyaatiif waamicha dhiheesseera. Mootummaan Itoophiyaas dirqama gama kanaan irra jiru bahuu akka qabuuf hubachiise addi bilisummaa Oromoo. Gitni bittootaa biyyattii rakkoo jiru karaa nagaa fi dimokiraatawaan furuurra humnaan ukkaamsuu fi diinummaan wal moggaasuu wal balleessuu irratti fuulleffatuu kan jedhu ibsichi kun ta'uun rakkoon siyaasaa biyyattii furmaata osoo hin argatin dhalootaa gara dhalootaatti akka ce'u taasisuu isaa eereera. Rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin jiru mariin furuuf bara 1992 irraa eegalee hanga bara 2006tti yeroo garaagaraatti yaalamaa turus gama mootummaa Itoophiyaatiin qophaa'ummaan dhibuu fi sababoota garaagaraatiin osoo hin milkaa'in hafuusaa ibsa isaa kanaan eere. Ministeera muummee Itoophiyaa isaan haaraa ta'uun gara aangootti kan dhufan Dr. Abiyyi Ahmad haasaa tibbana taasisaniin rakkoolee siyaasaa biyyattii furuuf carraawwan yeroo garaagaraatti uumaman osoo itti dhimma hin ba'amin darbuu fi ammas carraan kan biraan uumamu eeraniiru. Dhimma kana laalchisuun rakkoo biyyattii furuuf furmaanni jiru sodaa tokko malee ifaan ifatti mari'achuudhaa kan jedhu addi bilisummaa Oromoo waraanni labsame ka'ee gaaffiin uummata Oromoo furmaata waaraa akka argatu barbaannaa jedheera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n rakkoo siyaasaa jiru karaa nagaan furuuf ammas qophiidha. Mootummaa Itoophiyaa waliin bakka qaamni sadaffaan jirutti haal duree tokko malee mari'achuu barbaannaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaas dirqama isaa akka ba'u mootummoonnii fi hawaasni addunyaas rakkoon jiru furmaataa akka argatuuf hojjechuu akka qaban irra deebiin waamicha dhiyeesseera. Ibsa addi bilisummaa Oromoo ABO'n baase kana laalchisuun yeroof deebiin gama mootummaa Itoophiyaatiin kenname hin jiru. Addi Dimokiraatawaa Oromoo ADO'nis dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa isaan haaraan sirna muudamaa isaanii irratti dubbatan kana laalchisuun gama hooggansa isaatiin miidiyaaleef ibsa kennee ture. Addichi ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad dhaabbilee siyaasaa biroo akka diinaatti ilaaluun osoo hin taane akka morkataa yaada filmaataa qabatee dhiyaateetti ilaaluu qabnaa jechuun dubbiin dubbatan fudhatama guddaa kan qabu ta'uu eere. Addi Dimokiraatawaa Oromoo duraanis ejjennoo wal fakkaatu qabachuun mootummaan Itoophiyaa karra isaa akka saaquuf gaafataa turuu ibseera. Waadaan seename akka hojiitti hiikamuufis irra deebiin gaafateera. Dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi alaa biroonis mootummaan Itoophiyaa paartilee mormituu diinummaan moggaasaa ture ija morkattoota isaan biyya ofiitiif filannoo biraa qabna jedhanii socho'aniin ilaaluuf fedhiin mul'ise kan dinqisiifatamu ta'uu eeruun dhimmichi dubbii afaanii qofa irratti rarra'ee akka hin hafneef gaafachuu irratti argamu. Rakkooleen jiran karaa nagaan furamanii sirni fedhii qaama maraa giddu gala godhate biyyattii keessatti akka dhugoomuuf mootummaan qophaa'ummaa isaa hojiin mirkaneessuu akka qabuufis gaafataniiru. Dhalattoonni Oromoo 40 gahanii fi naannoo saboota sablammoota fi uummattoota kibbaa godina Bongaa aanaa Saayilim keessa jiraatan hidhamanii dararamaa akka jiran gabaafamee jira.
dhalattoonni Oromoo kanneen irra jireessi isaanii hojii konkolaachistummaa irratti bobba'an suuraa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa konkolaattota isaan irratti maxxanfatu qofaan hidhamanii dararamaa akka jirantu gabaafamee jira. Abdusalaam Hasan gabaasa kana qindeesse. Ijoolleen Oromoo naannoo Oromiyaa ala jiraatan suuraa hooggantoota olaanoo naannoo Oromiyaa baaneeriin dalagsisanii waan konkolaatatti maxxansanii fi tisheertiin lammiif jedhu uffachuu qofaan yakkamanii manneen hidhaatti guuramaa jiraachuun himame. Naannoo saboota sablammootaa fi ummatoota kibbaatti ijoolleen Oromoo godina Bongaa aanaa Saayilam jiraatanii fi hojii konkolaachisummaa irratti bobba'an hedduun baaneerii Dr. Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa qabu baaneeriin hojjetanii konkolaataa ofii irratti maxxanfachuu fi tisheertii lammiif jedhu uffachuu qofaan hidhamanii manneen hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu namni sababuma kanaan hojii dhaabee bakka birootti miliqee jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Godina Bongaa aanaan Saayilam jedhamtu tun lafa tanaan duraa referendamiin irratti geggeeffame dabaan gara naannoo ummatoota kibbaatti citte yoo taatu Oromootu irra jiraata. Dargaggootni Oromoo hojii konkolaachisummaa irratti bobba'an kunneen suuraa hooggantoota naannoo Oromiyaa maxxanfachuu qofaan siyaasa hojjetaattu jedhamuun yakkamanii manneen hidhaatti guuramuun dararamaa akka jiran namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee ibseera. Haga ammaatti dargaggootni 40 ol ta'an badii tokko malee yakkamanii mana hidhaatti kan guuramaa jiran yoo ta'an isaan keessaa muraasni gadi lakkifamanis ammas namoonni baay'een mana hidhaa keessatti poolisoota aanichaan reebichi cimaan irratti deemaa jiru. Jalqabuu maqaafaan hojjetamu footoo makiinaatti lakkifamanii deemaa jiru. Footoo lama bakka deemuu dandeessan jedhamee sodeessa. Waraqaa ajaa'ibutti hojjetamee hafuun jennu. Oromiyaa keessa konkolaataa makiinaa barreessa barree waan hojjetan hin deemne makiinaadhaan. Deemnee hin hojjennu hojii gaafa hojjetu footoo lammaa Dr. Abiyyi lakkafan ta'ee deemuu hin dandeessan jedhama. Nuti gara kaltamaa hin magana kalama. Kanatuma dhiibnu immoo achi faamee shurraaba Oromoo uffatanii akka hin deemtu. Shurraabicha fidanii uffachuun poolitikaadhaa isin jedhama ijoollee funaanan biyya maranii ijoollee hidhamtee baay'ee tajaajila. Amma ijoolleen gara ijoollee shaawwitatti tafan jiru maniidhaati. Uummatni Oromoo aanaa Saayilam keessa jiraatan Oromoo ta'uu qofaan mirgaa dhabaniiru kan jedhe namni dubbifne kun dargaggoota badii tokko malee waan Oromummaa calaqqisiisuu qofa uffachuun hidhaman kanneen halkan mana hidhaa keessatti itti ol seenuun garmalee kan reebaman yoo ta'an mana murtiitti dhiyaachuufis carraa hin arganne. Ijoollee maanaatti jira Giddee Mammazee kan jedhamu jira Mama Saaniira jira Khaliifaa Hiikaa Kaamil Mahamud Nuuri Muhyiddin Siraaj Yaasin Dagaa Abubakar Daawud Kaamil Muktaar Maashar Mammazee kan jedhamu kan hunduu hidhamanii kan jiranidha. Kan muka foonti dibbatanii jiru. Biyyi namaa karaa cufaa karaa hin tumne lammiif gaachana kan jedhu shaati daangaa kan jedhudha. Inni daangaa keenya kan jedhu kan duwwaa suuraan uffatame inni immoo akka Oromiyaa mul'atu sadaamaadhuma ture. Waradaarumatti kan jari qabanii poolisaa fi haadha kaawwan qaxaroo gaaffiin gaafatamtanu biyyatan iyyattanu gaafa hidhatamee mataa halkan kana barbaanee ol garafanii ol galanii garafamaa namni. Midhaan sanyummaa godina Bongaa aanaa Saayilamitti Oromoo irratti raawwatamaa jiru jiraatota aanichaa akka yaaddessaa jira. Hawaasni Oromoo Keeniyaa keessa jiraatu lammiilee Oromoo naannoo Moyyaalee Itoophiyaa irraa ajjechaa waraana wayyaanee jalaa garasitti baqataniif gargaarsa maallaqa Keeniyaa miliyoona 2 arjoome. Gargaarsi walitti qabame magaalaa Moyyaalee Keeniyaa lammiilee kaambii Danbalaa Facaalaa keessa jiraataniin dhaqqabuu isaa maddeen gabaasanii jiru. Usmaan Abdulatiif. deeggarsaa fi bira dhaabbannaan uummanni Oromoo lammiilee isaa shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaliitiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaniif taasifamu keessaa fi alaan cimee itti fufee jira. Oromoonni biyya ollaa keenyaatti baqatanii magaalaa muummittii Naaroobitti qubsumaan argaman lammiilee Oromoo ajjechaa jumlaa agaaziin raawwatu jalaa miliquun ji'oota irraas kunne keessa magaalaa Mooyyaalee Itiyoophiyaa irraa baqataniif deeggarsa maallaqa Keenyaa miliyoona 2 ol taasisan. Gargaarsi kun Oromoota magaalaa Mooyyaalee Keenyaa kaampii Dambalaa Facaalaa jiraniif geeffamee jiraachuunis ifoome. Gargaarsi kun hirmaannaa hawaasa Oromoo biyya Keenyaatti argamanii fi Oromoota biyyoota garaagaraa irraa kan walitti qabame ta'uu qindeessaan koree gargaarsa kana Sheekh Anwar Yusuf ibsan. Gargaarsa amma kun amma achi makiinaa irraa buusuu jirra. Wanni dhuma achiin raashina gartee makiina 2 loorii gurguddaa kana huccuu ammaas huccuu gartee shamarran keenya uffatan kajoolleen uffatan ka dhiiraa uffata gartee dhiiraatis akkasumatti alwaayis ammaas dubartii gartee diini gartee baatichi dhufu gartee isaaniifis kaartoon afuralaa kana finna zeemilleen jira atiraashini atilis yuututti gartee mala keenyaa 2 miiliyoonidha.
itti fufuun Sheekh Anwar sabai fi kan rakkate cinaa dhaabbachuun dirqama lammiileen Oromoo haala gaddisiisaa keessaa waan jiraniif gargaarsi taasifamuuf itti fufuun akka irra jiraatu dubbatan. Ammaan tana kun agartee biyya hedduu qaxxaamurree marsaabeetiin iseelloon sololoon dambalaa facaanaa akkasii achi bika gartee ummanni keenya baqatee kaambii isaanii san taachitti gartee waan ummanni keenya nutti ergee biyya alaarraayis naayiroobii keessaayis huccuu guurre cufa gartee alhamdulillaahi arraan tanatti kannine sharaa gartee isaan godhatan sharaa san cufatti ol seennee gamalee gartee wajjaa soyinee jirra obboleeyyan kiyya kanaa hojii dhufe kanaa hojii ibsaa jaabir nu aliraha qayyoo nu hanga kanaa gartee dhufe diinee duuba waan ajaa'ibaa gammachuutti qabna dhufnee nuti waan hawaasni keenya nukkanne hawaasni keenya biyya alaa Awustiraaliyaa Ameerikaa Kanaadaa Awurooppaa biyya Arabaa Keeniyaa waan isaan nukkannan cufa gartee fuunee dhufne huguta kallee wanni jiru namni wal cinaa dhaabbachuun wal gargaaruun hedduu barbaachisa namni wal gargaaruu qaba wal cinaa dhaabbachuu qaba qabeelee beela bahuu qaba jechuudha namni gartee usuun qabu qabeelee beela bahuu qaba karakkate rakkoo bahuu qaba namni kun gartee wayita cinqamu rakkoo ummata ifi beekee namni kun cinaa dhaabbachuun barbaachisa saba ifi tokko karakkate nama kee karakkate cinaa dhaabbachuun dirqama. Gargaarsi taasifame kunis miliyoona 2 cinatti uffata midhaanii fi meeshaaleen garagaraa hawaasa irraa walitti qabamte konkolaataa guddaa 2 geeffamus himan. daawwattoota keenya dhumarratti oduu gaddaa qabna sabboona fi qabsaawaa Oromoo jabaan Waggaarii Alamuu dararaa mana hidhaa Qaallittii keessatti humnoonni mootummaa Itoophiyaa irraan gahan irraa bayyanachuu dadhabuun lubbuun akka boqotan gabaafame sirni awwaalchaa Waggaarii Alamuu ebla 2 bara 2018 magaalaa Naqamtetti bakka sabboontonnii fi ummanni Oromoo dhibbootaan argamutti raawwatamee jira. Muhammad Fantaallee gabaasa kana akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Dhalataa godina Wallagga Bahaa naannawaa Naqamteetiin sabboona fi qabsaa'aa jabaan Waggaarii Alamuu jedhamu miidhaa hamaa mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa Qaallittiitti irraan gahaa turerraa bayyanachuu dadhabuun lubbuun isaa dabruu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Waggaariin umriin isaa gaafa barnootaaf gahu mana barumsaa Birbirsa Waajjaa sadarkaa tokkoffaatti eegale. Akkuma barnoota sadarkaa qophaa'inaa xumureen gara kolleejjii New Generation seenee Information Technology barachuun dippiloomaa isaatiin eebbifame. Bara 2014ttis kolleejjii New Generationiitii barnoota isaa muummee Management and Information Systemiin digrii jalqabaa gonfate. Waggaarii Alamuu nama daa'imummaa isaarraa sabboonummaatti hababee fi erga guddatee boodas jaala qabsoo cimaa turuu isaa namoonni itti dhiheenyan beekan ibsanii jiru. Waggaariin sochii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa ture kana keessatti barattoota Oromoo dammaqsuu fi hawaasa kakaasuu keessatti shoora guddaa taphachaa akka ture odeeffannoon nu dhaqqabe ni mul'isa. Keessumattuu sochii lixa Oromiyaa magaalota akka Naqamtee, Gimbii, Shaambuu fi Dambidoollootti hawaasni mirga isaatiif akka falmatuuf nama carraaqaa ture tahuu odeeffannoon arganne ni addeessa. Carraaqqii fi ifaajee qabsoo uummata Oromootiif taasisu keessatti sabboonaa Oromoo Waggaarii Alamuu bu'aa bahii hedduu keessa dabree jira. Bara 2007 humnoota tikaa mootummaa wayyaanitiin ukkaanfamee fuudhamuun manhidhaa Maakalawitti hidhamee ji'a 6 dararaa ulfaattuu erga argee booda gara manhidhaa Qaallittiitti dabarfame. Manhidhaa Qaallittiittis gidiraa hedduu keessa dabree wayita inni hidhaa waggaa 2 fi baatii 6 xumuretti manni murtii federaalaa olaanaan waggaa 3tti murteesse. Hidhaatti murtaa'es xumuratee ba'e. Reebichi ulfaataa manhidhaa keessatti raga irraa ka'uun gooticha Waggaarii Alamuu dalagatee ofiifis jiraatee maatii isaa jiraachisuuf haala rakkisaa keessa turuuf hedduu akka dhukkubsataa ture maddeen OMN'f yaada kennanii jiru. Mana hidhaa Qaallittii fi Qiliinxoo Maakalawitti jedhamaa ture 2005 2007 baanaan namni kun dhuma jiraata lafeetuma fi maatii isaa bulcha malee
fayyaa argachuu hin dandeenye. Sanumarraa kan ka'e gaafa sana kittigaa gibiraa mana hidhaa san jiru itti himuun barbaachisu wanta kitti nama eeggatu namuu beeka. Sanirraa kan ka'e amma gadda gaafa silaa boqotu kanaawu xiqqootuma akkuma duritti dhukkubaa jiru naannuma sa'aatii 9 faa'u wal qunnamaa turre wal dubbisaa turre sa'aatii 10 osoo hin gahin immoo du'ee du'aan boqotee keessi isaa fayyaa takka gaheen beeku ergachiise. Waggaarii Olamuun abbaa ijoollee lamaa yoo ta'u miidhama hamaa sirni mootummaa cubbamaa wayyaanee mana hidhaatti irraan gaherraa damdamachuu dadhabuun gaafa Ebla 2 bara 2018 addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Sirni awwaalcha Waggaarii Olamuutis gaafuma boqotee Ebla 2 bara 2018 magaalaa Naqamteetti raawwatee jira. Tolega daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun galgala kanaaf qabannee dhihaanne isa hangammaa isin dhageessifne ture. Oduu kana kan isin dhageessisan Badri Yuusufi ogeessa kaameeraa fi teknika keenya Abdii Jamaal waliin ta'uun qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan waliin tura.